Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota maatii Irree Miidiyaa. Odeeffannoo har'aaf qabannee dhiyaanne kan isin biraan gahu ani Irree Sabaatii. Amma dhuma sagantaa keenyaatti nu faana tura. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, yuutuubii irratti sabiskiraayib godhaa, daawwadhaa, laayik godhaa, waliifis dabarsuudhaan sheer waliif godhaa. Hidhamtoota siyaasaa ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa booda hidhaman irratti Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti ragaan shiraa qindaa'e irratti bahamaa jira. Godina Jimmaatti namoota 28 kan galmeen dargaggoo Abdii Geetaachoo keessatti argamu irratti ragaan abbaa alangaatiin dhiyaate tibbana dhaggeeffatamaa akka ture abukaatoon dhimma kana itti dhiheenyaan hordofaa turan himaniiru. Abdii Geetaachoo, Umar Xaahir, Ahmad Dintamaa, Raajii Raayyaa, Sabahaddiin Muhammad, Liimii Sheek Kadir, Kaalid Jamaal, Ahmad Abbaa Fiixaa fa'aa irratti galmeen ragaa abbaa alangaa dhagahamutti kan jiru yoo ta'u, hanga ammaatti ragaa abbaa alangaa dhaggeeffachuuf beellamni danuun qabamee tureera. Haaluma kanaan hidhamtoota kanneen irratti namoonni 26 ta'an ragaa kan bahan yoo ta'u, warri ragaa bahan kunneen kaadiroota bilisiginnaa fi namoota sobaan ragaa bahan akka ta'anis bal'inaan ibsameera. Jechi isaan mana murtiitti kennan dhugaarraa kan fagaatee fi bal'aa akka ta'es taajjabdoonni ibsaniiru. Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosatti magaalaa Walanciititti humni hidhate naannoo Amaaraa daangaa qaxxaamuruun lola uummata irratti baneen lubbuun nama tokkoo darbu jiraattonni himaniiru. Sababa lola kanaa hidhattoonni naannoo Amaaraa kiiloomeetira 20 daangaa cabsanii seenuun lafa uummata Oromoorraa bosona mancaasuuf ooyiruu qonnaan bultootaarraa qabeenya barbadeessuun kan uumame ta'uu kan himu maddi keenya magaalaa Walanciitii irraa dubbisne. Rakkoon amma uumame kun kanaan duras uumamee ture kan jedhu namni kun qaamni mootummaa, poolisii federaalaa fi humni addaa Oromiyaa yeroo hedduu dhufanii ilaalanii akka jiranii fi furmaata homaatu akka hin kennine himeera. Kun immoo ifaan ifatti mootummaan waan kana keessaa harka qabaachuu nuuf mirkaneessa jedheera. Humnoonni kunneen meeshaa hidhataa guutuu qabaachuu isaanii kan himu namni kun torbaanuma kana dhukaasa bananii nama maqaan isaa Dhaabaa Bajjigaa jedhamu ajjeesanii jiraachuu ibsee jira. Sirni awwaalcha Dhaabaa Bajjigaas torbaanuma kana aanaa Boosatiitti akka gaggeeffame hubachiisee jira. Ministeerri Fayyaa qormaata ogeessota fayyaa seensa digirii sadaffaa hatee baasuun ogeeyyota fayyaa naannoo Amaaraa fi kanneen Finfinnee keessa jiran tokko tokkoof qooduun saaxilamee jira. Qorumsi kun jalqaba baafamuun wal qabate warri deebiin qormaataa dursee kennameef qabxii 95 ol kan deebisan yoo ta'u, ijoolleen Oromoo fi kanneen biroo 70 gadi kan deebisan ta'uu odeeffannoon miliqxee baate ni agarsiifti. Qormaanni kun waggaa waggaan yuunivarsiitiilee garaagaraa keessatti kan kennamaa ture yoo ta'u, isaan qormaatichi bahee kennameef qabxii gaarii fiduun kanneen biroo ammoo miira gaarii hin ta'iniin qormaaticha kan xumuran ta'uu namoota qormaaticha qoraman keessaa namni maqaan isaa akka hin dhaamne ibsame tokko yaada isaa nuuf qoodeera. Qormaanni kun waggoota kurnan darbaniif kompiitarootaan kennamaa ture kan jedhu namni kun kunis haala bahuu hin dandeenyeen saamsamuun seeraan kennamaa turu ibsa. Kan bara kanaa ammoo wanti adda isa taasisu qormaatichi gara ministeera fayyaatiin dursee akka bahee fi qaamota barbaadaniif raabsamaa turu ragaalee garaagaraarraa mirkaneeffachuun danda'ameera. Qormaanni biyyoolessaa miliqfamee dursee bahuun barattoota naannoo Amaaraaf yoo raabsamu kun kan duraa miti kan jedhan taajjabdoonni waggaa tokko duras haaluma wal fakkaatuun gaaffileen qormaataa xumura sadarkaa lammaffaa gara ministeera barnootaatiin milkee bahuun barattoota naannoo Amaaraaf raabsame qabxii olaanaa addaa akka galmeessan godhamuun ni yaadatama. Bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa maqaa qoodiinsa lafaatiin Oromoota Walloo fi uummata Affaar walitti buusuuf shira xaxaa jiraachuun himame. Kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Daawwee Harrawwaa ganda Uranee Salaama jedhamuu fi daangaa Affaar irratti kan argamu lafa jallisii qonnaa kaabinoonni godinichaa uummata Oromoo Walloo irraa fuudhanii mootummaa naannoo Affaaritti gurgurachuu jiraataan naannichaa tokko saaxileera. Ta'uu malee lafti kun Oromoo Walloo irraa fuudhame harka mootummaa naannoo Affaar erga seenee bubbuleera. Amma abbaan qabeenyummaa qabiyyee lafa kanaa mootummaa naannoo Affaar waan ta'eef lafa tanaa fi iddoowwan biroo kutaan bulchiinsaa fi adeemsa lafa aanichaa muree naannoo Affaar jala galchaa waan jiruuf kun walitti bu'iinsa gama daangaatiin ture daran hammeessuudha jechuun maddi keenya naannicharraa qunnamne sodaa qabu ibsateera. Yeroo Oromoota Walloo aanaa baatee irratti lolli guddaan banamee jiru kanatti mootummaan Amaaraa hirmaata lafaa gaggeessuun walitti bu'iinsa gama daangaa agarsiitiin jiru
babal'achuu akeekkachiisa jedheera maddi keenya kun. Bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa heera labsii fi dambii bulchiinsa lafaa gidduu jiru giddu gala godhachuun shira xaxaa jiru kanarra dhaabbachuu akka qabu jiraattonni akeekkachiisanii jiru. Godina Arsii Lixaa aanaa Dodola ganda Buurruu Addeellee jedhamuun beekamutti hidhaa jumlaa fi dararaan qaamota mootummaa hawaasa nagaa irratti raawwataa jiru hammaatee itti fufee jira jechuun maddeen keenya addeessaniiru. Majii 3 bara 2013 namoonni baay'inni isaanii 60 ta'an balleessaa tokko malee hidhamanii jiru kan jedhu maddi keenya garasii odeessa kana nuun gahe. Haalli nageenya naannawa san jiru yaaddessaa ta'uu eereera. Namoota hidhaman keessatti manguddoonni kan argaman yoo ta'u yeroo amma reebichi cimaan manguddoota irratti dhaqqabaa jiraachuu odeeffannee jirra. Sababbii namoonni kunneen hidhamaniif maqaa WBO deeggartan jedhu akka ta'ee fi kana malees mannaa dharaa biroo kan irratti baname ta'uu namni dhimmicha itti dhiyeenyaan beeku kun dabaluun ibsee jira. Walgaarreffannaa daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa gidduutti mudateen walqabatee lammiileen Itoophiyaa Suudaan gadi dhiisanii bahaa jiraachuun himame. Hanga ammaatti lammiileen Itoophiyaa 3,500 ol ta'an Suudaan gadi dhiisuun gara Itoophiyaatti akka deebi'an ta'uu immigireeshinii federaalaa keellaa Matammaa irraa odeessi argame ni hubachiisa. Suudaan naannoo Gadarfi jedhamutti hojii qonnaa fi hojii guyyaa irratti bobba'anii warreen hojjechaa turan baqattoota kanneen keessatti kan argaman yoo ta'u baqattoota Itoophiyaa Kaartum jiraatan keessaa parsantii 80 kan ta'an rakkoo nageenyaatiif kan gadi dhiisanii bahaa jiran ta'uu beekamee jira. Abiy Ahmad aangoo qabachuu booda waldhabdeen siyaasa Itoophiyaa keessatti dhalate yeroo gabaabduu keessatti biyyoota ollaa akka Suudaan dabalatee nageenya gaanfa Afrikaa irratti rakkoo guddaa fidaa jiraachuun hawaasa addunyaa yaaddessuu akka jalqabe gabaafamee jira. Sarbama mirga namoomaa Itoophiyaatti raawwatamaa jiruuf qondaaltonni siyaasaa fi waraanaa kanneen gocha kana keessaa harka qaban irratti qoqqobbiin kaa'amuu qaba jechuun seeneetaroonni Ameerikaa 2 gaafataniiru. Reuters akka gabaasetti gaafii kana mootummaa Ameerikaatiif kan dhiyeessan seeneetara paartii Dimokiraatawaa keessaa Beenii Kaardiinii fi seeneetara paartii Riippaabilikaanotaa kan ta'an Jim Riich kanneen jedhaman akka ta'e ibsameera. Waraanni naannoo Tigraayitti gaggeeffamaa jiru lubbuu namoota hedduu galaafachuun danuu ammoo baqachiisuu irra darbee Itoophiyaatti nageenyaa fi tasgabbiin dhabamu waliigala gaanfa Afrikaatti sodaa guddaa uumee jira jechuun seeneetar Kaardiin dubbachuu isaanii Reuters gabaaseera. Dhaabbata mootummaa gamtoomaniitti komishiinarri komishinii mirga namoomaa Mikaa'el Baachiliit ibsa roobii darbe kennaniin haalli naannoo Tigraay keessa jiru yaaddessaa ta'uu himuun taateen kun daran hammaachuu waan maluuf gareen dhaabbilee mirga namoomaa walabni naannicha seenee haala jiru akka qoratu waamicha dhiyeessuu isaanii gabaasichi ibseera. Dubbii himtuun muummicha ministeera Abiy Ahmad addee Bileeneesiyyuu sodaa komishiinarri dhaabbata mootummaa gamtoomanii dhiyeessan irratti kamisa darbe ibsa kenniteen Itoophiyaatti dhimmi sodaa nageenyaatiin wal qabatee wanti nama yaaddessu hin jiru erga jetteen booda sarbamni mirga namoomaa yoo kan jiru ta'es kan qorachuu qabu mootummaa Itoophiyaatti malee gareen bilisaa seenee akka qoratu hin hayyamnu jechuun deebisaa akka laatte Reuters gabaaseera. Naannoo Tigraayitti haalli sarbamiinsa mirga namoomaa hammaataa jiraachuun gabaasichi kan himu loltoota sirnichaatiin dubartoonni gudeedamaa jiraachuus Reuters gabaasa isaa kan biraa keessatti ibsee jira. Hiittaa mirgoota namoomaa Tigraay keessatti tahaa jiru gurra hawaasa addunyaa harkisuun isaa waan gaariidha kan jedhan taajjabdoonni siyaasaa quunnamtii telefoonaa fi interneeta muruun hiittaa mirgoota namoomaa Oromiyaa keessatti addatti ammoo gama lixaatti gaggeeffamaa jiru addunyaaf saaxilamuu qaba jechuun dubbataniiru. Waraanaa fi jeequmsa bulchiinsaa Abiy Ahmadiin biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiruun gaanfa Afrikaatti Ameerikaan michummaa cimaa Itoophiyaa waliin qabdu amma keessa deebitee qorachaa jiraachuuf dirqamaa jirti jechuun Reuters gabaasa isaa kanaan ibsee jira. Godina Gujii Bahaa aanaa Gummii Iddaaloo keessatti waraanni mootummaa manneen jiraattotaa gubuun qabeenya hedduu barbadeessuun dhagahame. Guyyaa dheengaddaa gaafa Amajjii 11 bara 2021 dhukaasni banamuu dhageenye yeroo maaltu ta'e jennee gadi baanu manneen namoota baay'eetti ibiddi qabatee jiraachuu agarree jedha. Jiraataan aanaa Gummii Iddaaloo irraa bilbilaan yaadanuuf laate aanicha keessatti baay'inaan manneen jiraattotaa kan gubatan 27 ta'uu kan himu namni kun beelladoota manaa re'ee dabalatee meeshaaleen qabeenyi qabanis manuma wajjin gubatu ibseera. Wayitaa ibiddi qabatatti namaa fi wariin gurguddoo mooraa keessa jiran dheessanii akka jalaa bahan kan ibsu maddi keenya kun namoonni tokko tokko kanneen balaa kanaan miidhaman mana yaalaatti wallaanamaa jiranii fi kanneen hidhamanis akka jiran himee jira. Gochi kun qaamota nageenya mootummaa fi poolisii humna addaan kan raawwatame ta'uu ibsuun taateen kun kan Gummii Iddaaloo malee tibbanuma aanaa Liban keessatti raawwatamuun manneen jiraattota 11 gubachuu maddi keenya kun nutti himeera. Haala qabatamaa amma biyyattiin keessa jirtuun hidhamtoota siyaasa Oromoof murtiin haqaa ni kennama jennee
jennee eeguun rakkisaa waan ta'eef manni Oromoo qabsoo itti jiru daran jabeessuun barbaachisaadha jechuun qeerroon Oromiyaa kutaalee garaagaraa dhaamsa dabarsaniiru. Qeerroowwan kunniin yaada nuuf kennaniin kuma guyyaa kaleessaa ture manni murtii olaanaa dhaddacha qaaliidhataa guyyoota dabalataa beellama qabachuun isaa akka uummanni of ifatee qabsoo isaa gara boodaatti jedhuuf shira yaadamee dalagameedha jedhaniiru. Qeerroon Arsii Asallaa yaada kennate tokko akka jedhetti manni murtii dantaa murna biyyattii qofaaf hojjetu kana irraa murtii haqaa yoomillee hin argannu. Kana uummanni Oromoo beekee hooggantoota gameeyyii bira mootummaan xaxeen mana hidhaa keessatti dararamaa jiran kanneen saffisatti hiiksifachuu qaba jedheera. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna. Humni injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, yuutuubii irratti sabiskiraayib godhaa, daawwadhaa, laayik godhaa, waliifis dabarsuudhaan sheer waliif godhaa.